walii galaa isaanii wajjin walii galuudhaan socho'aa kadhata keessan jijjiiraa kadhata keessa waa'ee rakkoo duwwaa kana naa godhi sana naa godhi rakkoo kana hiiki duwwaan jedhana waaqayyoon dubbii kee yaada kee keessa koo ka yaada kee kan bakkaan ga'uu na gargaari jedha yeroo hundumaa akka bara Musee milikkita jedhaan deemina akka bara Iyyaasuu amantiin socho'a dubbii waaqayyoo kanarraa bitaan mirgatti jedhana dubbii waaqayyoo kana qabadhaa isa kanaan ba'a isa kanaan gala dubbii waaqayyoo kanaan guutama dubbii waaqayyoo kana haasaa dubbii waaqayyoo dhugaan isa kana waan ta'eedhaaf isa kanaan walii galaati nama ta'e jedhe Solomooniin Daawit mucaa koo nama ta'e jedhe nama baay'ee jira jabaadhu hin sodaatin lola baay'ee jira qoramsa baay'eetu jira garuu jabaadhu nama ta'e ogummaan guutan kennaa kee bakkee baasa hojjedhu dubbadhu anaaf hirruma koon qabaa waldaan koo hirruudhaa manni koo hirruudhaa biyyi koo hirruu waa miti yaada kee fidinatti guuti yaa waaqayyo ogummaa kee fidinatti guuti ajeelu rakkoo kana dukkana kan akkan ibsuuf gidiraa kan akkan ibsuuf qoramsa kan akkan ibsuuf jireenya akkan jijjiiruuf jennee gaafannu waaqayyoon yeroo baay'ee rakkoo jalaa baqannee kan biraa abbaan manaa yookiin haati manaa hiikan jedhanii yoo kan biraatti yeroo mukiin fuudhu hiikan ta'u ammas kan biraatti darbu hiikan ta'u amma kan biraatti darbu jeeqamsuun biyya gadhiisanii ba'u waan biraadha achi gaafa dhaqan rakkinu waa tokko jalaa baqatu achitti rakkinu maaliif namni keessa isaan jijjiirame namni keessaa bilisa hin baane waan ta'eefitu humnaan wal bulchuu barbaada mana keessatti humnaan wal bulchuu barbaada maatii humnaan bulchuu barbaada hawaasa humnaan bulchuu barbaada waldaa humnaan bulchuu barbaada hin danda'amu yeroo darbe isaa seerarra nanaasa allaattii waaqaarratti lafarratti waan dhumarratti bitaa jedhe malee namni namarratti bituu danda'u hin jiru waaqayyoo ala walii wajjin mari'annee fellowshippii gaarii uumne relationshipii gaarii uumne garuu harka wal qabannee dimokiraasii jechuun suma duwwaa taasaa beekumsa kee jabina kee mul'isa jechuu miti anis dhaggeeffadhe kanaafitu politiikaanii wisdemiitiin nama geggeessanidha sobii baay'inaan namni politikaan soba jedhe miti haalli isaa wisdemii ogummaatti wal geggeessanidha akkamittiin namni kennaa isa darabee fudhatee hojiirra oolcha akkamittiin namni iddoo dandeettii isaa gala isa jedhamudha malee karaa biraa karuma barbaachisee namni akka barbaachisan adeemee anuma duwwaadha ana jedha adeemu miti kanaaf namaa ta'a obboleettii koo nama ta'e obboleessa koo nama ta'e warra waldaa geggeessan nama ta'a warra mana geggeessan nama ta'a warra biyya geggeessan nama ta'a bineensi nama hin geggeessu seexanni nama hin geggeessu yaada waaqayyoo fura waaqayyootiin hin guutamu dhugaan hin guutamu taanaan akkuma Yesuus Kiristoos maal jedhe warra Yihuudoota nu ijoollee Abrahaam nuti qomoon keenya adda nu malee namni hin jiru jedhu Abrahaam akka keessan miti Abrahaamiin immoo islaamnis hin fudhata kiristiyaannis hin fudhata amantiin hundumtuu fudhata namni fudhanne jiru Abrahaam garuu amantiidhaan socho'e waaqayyoo wajjin walii galee socho'e Abrahaam yaada waaqayyoo bakkaan ga'e Abrahaam akka keessan hin soomne jedheen isin soba abbaan sobaa seetana waan ta'eef yaada seetanaatiin deemaa namni kam keessaatii bilisa ba'u bakka isaatti bilisa ba'uu hin danda'u namooti baay'een horiidhaaf garba ta'anii fiigu garuutuu fiiganii du'anii darban namaafis hin kennan ofiifis ittiin jiraatan ciraan isaanii maaliif garba ta'an horiidhaaf garba ta'an namooti baay'een beekumsaaf garba ta'an digirii meeqa daraddara jiru tokko illee hojjechuu hin dandeenye hojiirra oolchuu hin dandeenye investii gochuu hin dandeenye namooti baay'een ani komo ko abalu nui zarin ko abalu komo ke di bino jenne tanan komo ke di buan bune tanan ani kana ani san ani walda kasi qaba amala kasi qaba miti hojjedhu dubbadhu dubbinum na guddaa qaba negatiivii naasee haasaan taane naasee paarii qaba dubbiin ajjeesuu bis waraanni maaliif kaa dubbirra dhufu dubbi afaan keetirra walii kun dhufa namni dhuunfaatu wal ajjeesuu dhufa waraanni biyyaa jalqaba dubbi afaan irraa mu araarri dhufa nagaan dhufa fayyinni dhufa dubbi afaan keetii isarraa jijjiiramni dhufa waaqayyo waaqa jaalalaati waaqayyo waaqa nagaati waaqayyo waaqa araaraati ijoolleen waaqayyo namaaf waaqa walitti araarsu namoota karaa waaqa irra ceefidanii walitti araarsu namootaaf namoota walitti araarsu ergaa tokko qabdu ergaa araaraati qe'ee diigame araarsine sirreessine mana diigame araarsine namoota walitti bu'an araarsine jijjiirama fidne warra deemnee warra baqannee waan tokko jijjiirama fidne mana keenyatti hawaasa keenyatti waldaa keenyatti biyya keenyatti jijjiirama fidne walitti haasofnu waldaan kiristaanaa walitti haasofnu sabi dhuunfaatti walitti haasofnu hawaasi walitti haasofnu mootummaan walitti haasofnu warra baqannee miti paartii mamee garagaraa uummanni kan mataa keenya dhaabuudhaan fiiguudhaan miti garuu yaada waaqayyoo bakkaan ga'uudhaan kanaafi yeroo darbe haaseera keessa keenyaa wal lola waan ta'eef loliisi keessa keenyaa kaa'aa jedhee dubbachaa ture Yaaqoob bira dhaabbadhe gaafa lammaffaa dhalannu garuu nagaatu keessa keenyaa burqa
Jala keessa keenya burqa. Abdiitu keessa keenya burqa. Gara fuulduraa keenyatu ifa. Bara 2015 akka bara 2010 bara jeequmsaan jalaan ta'e bara jijjiiramaa nuuf haa ta'u. Bara keessi keenya jijjiirame ofii keenyaaf mana keenyaaf hawaasa keenyaaf waldaa keenyaaf biyya keenyaaf eebbataan nu haa ta'u. Akkuma argine emotionin kaaneeduma si waama namni tokko haaseen waama seexanni haaseen waama advertisement argineen sammuun keenya mind control nama jalan gali manipulation fudhatina propaganda fudhatina dhugaan isa kam jedha biraga dhugaa dabarsa sobis hin darba jireenya namaa balleessa maqaa namaa balleessu namooti baay'een mootummaa isaanii balleeffachuu yaada isaanii balleeffachuudha kun hojii seexanaati dhugaan garuu kan waaqayyooti karaan dhugaan Yesuus Kiristoos dhugaa dubbachuudhaan dhugaa haasa'uudhaan jireenya namaa ijaaru maaliif amamte jireenya namaa ijaaruudhaan maaliif amamte nama karaatti deebisuudhaan maaliif amamte ifaaf maaliif amamte sobiidhaaf akka waan gaarii gootu akka waan gaarii hojjettu jireenya kee jijjiirte jireenya maatii kee jijjiirte jireenya hawaasa kee jijjiirte hunduma jijjiirte akka dabartuuf waaqayyo si barbaade jiraadhu kanaaf isa waaqayyo si waameef gatii kaffale isa waaqayyo si waameef du'i yoo duuteeyyuu innati hojjette bara baraan jiraata Phaawulos fa Phexros fa maqaa isaanii waamaa jira Ruutiin maqaa ishee waamaa jira orfaan garuu irraanfatamte yeruma sana boossee jaala biyya lafaa achi deebite jiraadhu kanaaf Yesuus Kiristoos dafee dhufa inni gooftaa bara baraata warri siyaasa keessan isinitti himu kana booddee jireenyatu mijatatanii yaadna keeyoosii irratti keeyoosii dabalamaa deema Yesuus Kiristoos dhufee mootummaa isaa dhaabu gaafa sana bineensu nagaa'uudha wajjinii walii galee jiraata gaafa sana waan hundumaan seexanatti namaka gaafa sana waan hundumaan nagaata amma sitti hore jeequmsuma kana keessatti ifata jeequmsuma kana keessatti inputii kee kenni jeequmsuma kana keessatti waan tokko hojjedhee darba jedhi malee kana booddee waan dinqiinuma waan addaa dhufa jettee yaadin garuu nama irratti hin faradin garuu nama irratti hin bidin isa duraa irratti miti garuu kanan godhatee meeshaan hin kahin waan tokko hin godhin waldaa kiristiyaanaa adda walirun wal kutuun denomination nama tudhaa waaqara jiran si waldaan tokko waaqarran qaama Kiristoos kan ta'e dhugaa mootummaa Waaqayyootti gala so waggaa 45 irraa irraanfatame denomination isa usarraa shi namni harka isaatiin uume ofiisaatiin uume nama group isa uume keessan jiraate waldaa tokkitti beeka Waaqayyo Yesuus Kiristoos tokkitti innu qaama isaa kan ta'e maqaa waldaa tokko waaqarran kanaan wal nirina sana kanan jedhina dubbii Waaqayyoo irra jiraata obboleessaan poleetti ati sirruudha isheen sirruudha ati sirruu barna keessan Waaqayyo farnaan abbaa Waaqayyo wajjin walii agallu Yesuus Kiristoos gooftaadha saba kee eebbisi tokkummaan ulaadhu nu jijjiiri karaa keera nu buusi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama keenu taasisi nama diinaa ta'uun nama namaaf jiraatu ta'uun yaa Waaqayyo nama yaada namaatiin deemu ta'uun raawwatu yaada keetiin guutamne warra jijjiirama fidhu nu taasisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen gooftaan isin haa eebbisu haleluuyaa